السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت ماتيوان يوتيوب channel سيكو اب إيجا فيديو كويا هرا كيستي gallery في فايل مانجري password دان شوفامي كراباي سلباتين كودي أنا ما إسنت أجر سكان أقوى فايدة مودان وانت gallery في فايل مانجري كيس جرو شوف إسا صورة في فيديو باتني دان شوفامي كمي سايو كودي أنا ما إسنت أجر سك kana qofa fayyadamtanii haala itti ilaaltan isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf gaalaarii keessanii suuraa tokko ilaaluu yoo fedhe akkuma argitan gaalaariin kun piinidhaan yookiin paatarniidhaan cufamee jira. An ilaaluu hin danda'u haga abbaan bilbila kana natti agarsiisu jechuudha. Egaa gama faayil maanajarii deemee yoo isinitti agarsiise akkuma argitan cufamee jira naaf hin banu jechuudha. Egaa gama barumsa keenyaan dabaluun duratti namoonni YouTube channel Siqoo Appii Paaraa taatan channel keenya subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa wanta kana ilaaluudhaaf yookiin gallery piinidhaan paatarniidhaan cufame kana keessa seennee ilaaluudhaaf suuraawwan achi keessatti dhokatan ilaaluudhaaf application nuti bilbila keenya irratti feene yookiin wanti nu haaraan buusuun hin jiru jechuudha. Egaa applicationii bilbila keenya irra jiru kana dura bilbila keenya irra jiru fayyadamnee ilaalla. Egaa jalqaba applicationii Google Chrome yookiin isa Google ittiin fayyadamtan kana keessa seentan jechuudha. Egaa applicationii kun bilbila nama kamiirrayyuu ni jira. Isa keessa seentanii koodiyaan amma barreessu kana barreessitan jechuudha. Egaa iddoo sarchii kanarra seentanii wanta amma barreessu kana barreessitanii akkuma argitan haala kanaan barreessanii cinaadhaan iskiriin irratti isiniif barreessaa faayil gootanii dooti lama gootanii slash yeroo sadii SD card slash gootanii eegasii xiyya gara jalaa jiru kan yoo tuqxan haala kanaan gama peejii kanaa isin fide jechuudha. Egaa akkuma argitan ganana yoo isin fidu fooldarii bilbila namni abbaan bilbila sanii qabu cufa isaa haala kanaan isiniif fida. Akkuma argitan yoo ilaaltan faayil maanajarii noormaali nuti viidiyoo fi suuraa akkasumas faayila biraa ittiin ilaallu san fakkaata jechuudha. Egaa haala kanaan isiniif fida. Akkuma argitan fooldarii cufti isaas keessa waan jiruuf faayila inni bilbila isaa irraa qabu kamiisaayyuu suuraa viidiyoo akkasumas faayilawwan biraa kan applicationis ilaaluu dandeessan jechuudha. Egaa akkuma argitan amma fakkeenyaaf isa faayil extender jedhu keessa yoo seentanii ilaaltan akkuma argitan applicationii suuraa audio viidiyoo inni namarraa dabarfate haala kanaan as keessa seentanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Egaa akkuma argitan amma fakkeenyaaf image kan jedhu keessa yoo seenu akkuma argitan suuraan bilbila kanarratti XNAdhaan fudhadhee jedhe isa gaalaariidhaan naaf banuu dandeessan haala baay'ee salphaa ta'een Google Chrome keessaan koodii kana qofa fayyadamee ilaaluu ni danda'a jechuudha. Egaa akkuma argitan as keessas yoo seenee jedhe applicationii keessa applicationii namarraa dabarfate karaa baay'ee salphaa ta'een ni danda'a. Egaa gama olis deebitanii fooldarii hedduu waan jiruuf isin yoo suuraawwan inni buufatee ilaaluu feetan daawunloodii keessa seentanii ilaaluu dandeessanii. Akkuma argitan daawunloodii keessa faayilawwan bilbila kanarratti bu'ee jiru kan gama gaalaariitiin cufamee jiru haala baay'ee salphaa ta'een daawunloodii yookiin Google Chrome kana keessaan ilaaluu dandeessanii. Amma fakkeenyaaf suuraa kana yoo ilaallu akkuma argitan suuraa kana karaa baay'ee salphaa ta'een ilaaluu danda'a jechuudha. Egaa garasiin akkuma reefu isinitti agarsiise gaalaariin yookiin applicationii gaalaarii fi faayil maanajarii paatarniidhaan cufamee jira. Garuu gama kanaan seentanii suuraawwan viidiyoowwan kamiisaayyuu bilbila sana irra jiru haala baay'ee salphaa ta'een ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Egaa kabajamtoota maatiiwwan YouTube channel Siqoo Appii wanta kanarraa waan guddaa akka baratanii fi furmaata rakkoo keessanii akka isin ta'u abdiin qaba. Amma DCMI keessa yoo seenee jedhe akkuma argitan suuraawwan screenshot inni godhates haala kanaan isin fide jechuudha. Isin as keessa screenshotii feetan seentanii ilaaluu dandeessanii suuraa feetan kan bilbila isaa keessatti ilaaluu feetan kamiisaayyuu kan isin ilaalchisudha jechuudha. Egaa kabajamtoota maatiiwwan YouTube channel Siqoo Appii viidiyoo guyyaa kana irraa waan guddaa akka baratan abdiin qaba. Namoonni YouTube channel kana baratan YouTube channel subscribe gochuudhaan maatii kanatti dabalamaa. Viidiyoo kanas like gochuu akka hin daganne namoota jaalataniifis akka irraa fayyadamaniif share gochuuf akka hin daganne hanga viidiyoo itti aanu birootiin walitti nagaatti naaf tura.